Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa kulan kan namni kaadhima isaatiin jechuun qabna jechuudha har'aan tana. Waa kudhan kan namni kaadhima isaatiin yoo jaasamu jecha kudhan kana irraa fi qaba jechuudha. Tokkoffaan maaliif na bilbiluu dhabdee jechi kun hiika guddas waan hin qabneef garuu ammoo nama laafaa ta'uu yookaan obsa dhabaa ta'uu keessi fudhatti akka nuyaan hundatu waan isaan yaadneef maaliif na bilbiluu dhabdee jaalallee wajjii yeroo wajjii haasoftu jechuun hin qabne kana jechuudha. Lammaffaan akka fakkeenyaaf osoo deemtu jaalallee si urgooftee babbareeddee deemtu gara deemtu yoo agarte fakkeenyaaf karaatti dhuftaa kana siibaa taate har'a akka ajaa'iba babbareeddee jirta eessa deemtaa jecha kana jennu jechuudha. Maaliif jechuu jette jechi kun akka waan isiin yeroo gara deemtu qofa jechuun nama qulqullina fi eeggatu yeroo kan qulqullina hin qabne waa hedduu fudhatte jechuudha. Kanaafuu jecha kana jechuun hin qabdu jechuudha. Sadaffaan umriin tiimeeqa jechuun jechi umriin tiimee kan gonkumaan gaafate maaliif shamarran 18 17 taatee waamti. Umrii 22 irraa ol dabarraan dhala umrii sii gaafachuu waan hin feeneef umriin hiika guddaa waan hin qabneef maaliif yoo jaalattee sii taatee bultii tiisitti galma naa baafti jettee yaaddee waan umrii siin daangessineef umrii gaafachuu hin qabdu jechuudha. Afuraffaan nama meeqa wajjin haasa'uu turte yookaan nama meeqa wajjin haasa'uu turte jechuu hin gaafanne jechuudha. Maaliif jechuu kuni hiika guddaa siin qabu fakkeenyaaf yoo nama meeqa wajjin haasa'uu turte jettee nama meeqa wajjin akka maal dalaguu turtanii maal siin jedhee waa hedduu boodan dhufa. Kanaafuu jecha kana gonkuma shamarran takka wajjin haasa'uu hin gaafatan jechuudha. Jaaffaan affeera gootee wajjin haasa'uudhaaf shanaffaan affeera gootee wajjin haasa'uudhaaf yaamte jechuudha. Fakkeenyaaf affeera gootee fi wajjin haasa'uudhaaf waa'ee bultiirra wal mari'achuudhaaf yaamte yeroo isin dhuftu eessa deemna fakkeenyaaf hoteela kam dhaynee haasawinee yookaan irraa waan nyaanne jettee hin gaafatiin maaliif fakkeenya seeqaa nama tokko keessummaa tokko asii dhufu jiru guyyaa akkana yeroo akkana akkasii dhufu jiru osoo beeytu yeroo dhufee mana seenee taa'ee waan nyaatu si affeeluu si tolchuu si godhuu jechuun dogongora guddaadha maaliif namni kun akkasii dhufu jiru waan beektuuf dura qophooftee karaa shaqoo waan baasuu fi bakka deemtuu fi waa hunda qopheeffattee lafa kaa'achuu qabda jechuudha. Jaaffaan nasiibaa kan nasiiba taatee biyya Awurooppaa Ameerikaa jirti callaan nagaa qabdi jaalala guddaa qabdi dalagaa qabdi atiin kun Afrikaa biyya jirtaa mallaqa naaf ergeettee gonkumaan gaafate ilmoo dhiiraa ta'a yoo feete rakkoo feete qabaatte sumuddii ta'ee dhadhuu jabeessi malee mallaqa naaf ergeettee dhalaata hin gaafatiin jechuudha. Yoo isiin ammoo hin beeytee haala tiyyatu si agartee si ergite irratti hin didiinii irraa fudhadhu yeroo fudhattee raawwate galatoomii jedhan jechuudha. Torbaffaadha hin bareedaa ilmoo dhiiraa taachuu kun iddoo siin tolu hin bareedaa jechuudha kun dogongora guddaadha maaliif nama laafaa yeroo jajaan jechuudha yoo ati ni bareedatte hin gammadee yookaan ammoo aaruu nama laafaa jechuun bultii isatti deemuun hin deemne si fudhatti hin jedhin jechuudha. Saddeettaffaan hangam takka bareeda jajjabaji kun dusi wanni miti hangam takka bareeda bareedinni kun ammoo maaliin miizanama maaliin si miizanti dhibbarraa sayaaltaam 80 jechuudha yaallee maaliin si miizantee. Kanaafuu hedduu fudhatama hin qabu jecha kanas irraa of eegi jechuudha. Saglaffaadha. Hanga ammaan tana maaliif heerumuu dhabde hanga har'aan tana maaliif heerumuu dhabde jechuun dhalaa hojjaa shamara hojjaa takkaan hedduu yaada guddaa keessa si galchan maaliif heerumuu hiree rabbiiti. Kanarra ammoo anarra nama si fuudhuu fedhurraa yoo ta'in irra waan guddaadha jechuudha. Kurnaffaa jechi tokko jira fakkeenyaaf namni afaaniin waa jedhu tokko jira akkanumatti yaada yeroo tokko yeroo afaaniin waan mutaa haa ta'u sirbaallee haa ta'u jedhu jira. Maaliif yeroo hunda sirba kana deddeebitee waan kana deddeebitee jettee hin gaafate jechuudha. Waa takka taate beeku qabdu. Shamara takka dhiiraa mudura hojii haasawite wajjin yoo bultii ijaaruuf fedha qabaatte arrasii kana si dhuftee si wajjii bultii ijaaruuf si waliin karoora waan hin seenneef jarmoo deebitee bakka inni jiru waan beektuuf isuma deebitee lambara isaanii qabdi waan hojii haasawuu deebiin dandeettuuf akkasitti fudhatan jechuudha. Warroonni kan irraa kanuma.